Akkam jirtu baga nagaan deebitan gara chaanaalii kana. Har'a immoo fiilmii seenaa dhugaa irratti hundaa'ee hojjetamee fi barnoota jireenyaa guddaa irraa argannu Pursuit of Happiness jedhamu sin affeera na waliin tura. Fiilmichi kan jalqabu bara 1981 San Francisco keessatti. Taatoon tokkoffaan fiilmii kanaa Chris Garden nama jedhamu yoo ta'u, meeshaa yaala fayyaaf ta'u gurguruun jireenya isaa ittiin jiraata. Guyyaa hundaa hojii isaa jalqabuun dura ilma isaa Christopher gara oolmaa daa'immanii geessa. Sana booda ammoo gara hospitaala garaa garaa deemuun meeshaa sana akka irraa bitan gaafata. Fiilmii kana keessatti Chris jireenya isaa kutaa kutaadhaan maqaatti moggaasee nuuf seenessa. Akka inni seenessuttis rakkoon jiru jiraachuuf yoo xiqqaate jetti meeshaa kana tokko gurguruu qaba. Haa ta'u malee hospitaalonni hedduun meeshaan kun akka gatiin isaa qaala'aa ta'ee fi hin barbaachifnetti ilaalu. Itti aansuun Chris iddoo hojii haati manaa isaa Liindaan hojjettu deemuun ilma isaanii iddoo oolmaa daa'immaniitiif fuutee gara manaa akka galchitu gaafata. Sababni isaas inni gara magaalaa Oakland jedhamtu deemuu waan barbaadeef ture. Haa ta'u malee isheenis yeroo akka hin qabnee fi hojiin akka itti baay'ate ibsitiif. Akkasumas kaffaltii gibiraa akeekkachiifni akka itti kenname itti himuun miira aariitiin adda baha. Chris kaffaltii mana kiraa fi oolmaa daa'immanii sanaaf yoo xiqqaate jetti meeshaa yaala fayyaa kana lama gurguruu akka qabu yaadaa osoo deemuu rakkoon dabalataa isa mudata. Innis bakka dhaabuuf dhorkame konkolaataa isaa waan dhaabeef poolisoonni naannoo sanaa konkolaaticha jalaa fe'anii deeman. Chris hedduuf itti aaruun gara iddootti aanutti miilaan deema. Guyyaatti aanu Chris osoo daandii irra deemaa jiru nama konkolaataa bareeda qabu tokko argee akkas jechuun gaafata. Jiraachuuf hojii akkamii hojjetta? Akkamitti hojjetta jedheen. Namichis hojiin isaa aksiyoona gurguruu akka ta'e itti hima. Chris ammas deebisee hojii akkasii hojjechuuf barnoota olaanaatu barbaachisaa jedheen. Namichis hojii akkasii hojjechuuf dandeettii herreegaa fi hawaasummaa yookaan namoota walii galuu qofti akka barbaachisu ibseef. Kanatti aansuun Chris namoonni hundi gammachuu guddaa akka qaban dubbata. Dabalataanis ani maaliifan akkasitti gammaduu hin dandeenye jechuun of gaafata. Guyyaatti aanu ganama isaa Chris galgala sa'aatii 12 irratti akka deebi'u haadha manaa isaaf ibsa. Akkasumas hojii haaraa jalqabuuf akka ta'e itti hima. Isheenis hojichi maal akka ta'e gaafatti. Innis aksiyoona gurguruu jechuun deebisaaf. Haa ta'u malee Liindaan yaada isaa kanatti qoosta. Kunis hedduu waan isa aarseef walfalmuu eegalu. Isheenis kaffaltiin kiraa manaa kan ji'a lamaa akka irra jiru yaadachiifte. Kanas ta'ee sanas Chris hojii kana argatee jireenya maatii isaa jijjiiruu waan barbaaduuf leenjii gurgurtaa aksiyoonaa dhaabbanni tokko baasee irratti hirmaachuuf duubatti hin jedhu. Itti aansuun Chris gara dhaabbata kanaa seenee odeeffannoo guutuu waa'ee leenjii gurgurtaa aksiyoona sanaa gaafachuu barbaade. Haa ta'u malee meeshaa yaala fayyaa kan yeroo mara harkaan dhabamne sana qabatee seenuu waan hin barbaanneef dubartii daandii cinaatti gitaara rukutaa muuziqaa taphattu tokko yeroo muraasaaf akka bira taa'u heeyyamsiise. Maallaqas kennee fi yeroo deebi'es akka itti dabaluuf itti hima. Dabalataanis Chris kutaan jireenya isaa inni kun gowwaa ta'uu akka jedhamu dubbachaa seena. Sana booda hoogganaa tokkoon wal arga. Waraqaa galmee harkaa fuudhee waliin haasa'aa osoo jiranuu dubartiin kun meeshaa sana qabattee fiigaa yoo jirtu arge. Chrisis hoogganaa sana galateeffachuun waraqaa sanas qabatee ariitiidhaan fiigaa ba'e. Innis dubartii sana amanee meeshicha itti laachuusaaf ofitti aaraa fiigichaan bira ga'uuf yaala. Haa ta'u malee dubartittiin kun daftee baabura seentee jalaa miliqxi. Leenjiin gurgurtaa aksiyoonaa Chris irratti hirmaachuuf yaadu kun waggaa keessatti al tokko qofa kan qophaa'u yoo ta'u namoota 20 irratti hirmaata. Akkasumas isaan keessaa nama tokko qofatu hojii sana argachuu danda'a. Chris barnoota sadarkaa olaanaa waan hin qabneef namoota kana waliin akkamitti dorgomuu akka danda'u yaadaa gara manaa qajeelcha. Guyyaatti aanu akkuma barame Chris ilma isaa gara oolmaa daa'immanii geessa. Innis meeshaa kana gurguree akka dhufus Liindaaf waadaa seene. Isheenis siifaa milkeessu jechuun adda bahan. Itti aansuun Christopher waliin wantoota garaa garaa haasawaa deemu. Dabalataanis mucaan xiqqaan kun fiilmiiwwan garaa garaas iddoo oolmaa daa'immanii sanatti akka ilaaleetti himu. Haa ta'u malee fiilmiiwwan inni maqaa dha'e kanneen daa'imman laaluu kan qabnedha. Sababa kanaaf Chris hedduu aara. Hooggantuu oolmaa daa'immanii sanas irratti waamee fiilmiiwwan akkasii isaan biratti ilaaluu kan qabnee fi ji'atti $150 kan sii kaffalu akka seeraan kunuunsituuf jechuun isheetti dheekkama. Haa ta'u malee isheenis hedduu aaruun yoo barbaadde ilma kee iddoo biraa oolchuu dandeessa jechuun gara keessatti ol deebite. Taateetti aanuun Chris waraqaa galmee sana qabatee gara dhaabbata aksiyoona gurguruu sanaa qajeela. Achittis hoogganaa Jay Twistle jedhamuun wal arguun dandeettii herreegaa fi namoota walii galuu irratti gaarii akka ta'e ofitti amanamummaadhaan ibsee fi waraqaa sanas itti laata. Akkasumas Chris wantoota hanqina isaa ta'an irratti hoogganaa kana waliin mari'achuuf yaadee ture. Haa ta'u malee Jay hojii waan qabuuf dafee biraa deema. Kanatti aansuun Chris gamoo sana keessaa yoo gadi ba'u dubartii meeshaa inni gurguru sana hattee nama tokko waliin meeshicha qabattee deemtu fageenya irraa arge. Isheenis yoo isa argitu namicha waliin fiigichaan konkolaataa tokko seenan. Chrisis fiigichaan konkolaataa isaan seenan waliin seenuun meeshaa isaa irraa deeffata. Haa ta'u malee rakkoon jiru Chris amma meeshaaleen gurguraman lama of harkaa qaba. Kana jechuun waadaa Liindaaf gale sana cabseera. Guyyaa sanas Chris meeshaalee lamaan qabachuun gara manaatti deebi'e. Yeroo kanas Liindaan hedduu aarte. Guyyaa dhaloota isaa sababeeffachuun ilma isaaniif kennaa erga kennanii booda Chris waan ta'e hunda Liindaaf ibsuuf yaala. Haa ta'u malee isheen dhaga'uuf fedhiin qabdu ture. Chrisis tasgabbiidhaan akka rakkoowwan kanneen keessaa ba'uu danda'an itti himuun ishee tasgabbeessuuf yaala. Isheen garuu waan barbaade yoo ta'e nan dhiphisu jechuun gara keessaatti ol deebite. Chrisis abdii kutachuudhaan kophaa isaa dhaabbatee yaada. Taateen itti aanu ji'a tokko gara fuulduraatti nu geessa. Guyyaa sanas Chris nama Jay Twistle jedhamu sanaan wal quunnamuun waa'ee waraqaa galmee ji'a tokko dura isatti laatee akkasumas waa'ee leenjii sanaa yaadachiisa. Haa ta'u malee Jay gara iddoo biraa deemaa jira jedheen. Chrisis carraa kanatti fayyadamuuf bakka deemsa hin qabne anis garas deemaa jira jechuun konkolaataa tokko keessa seenan. Itti aansuun Chris waa'ee dandeettii isaa fi muuxannoo hojii isaa haasawuu eegala. Jay garuu iddoo yaade yoo ga'u waa'ee hojii osoo ittiin kaasin gatii taaksii ittiin dhufellee osoo hin kaffalin bu'ee deema. Chrisis maallaqa kaffalu waan hin qabneef yeroo ibsaan tiraafikaa konkolaaticha akka dhaabbatu taasisu utaalee bu'uun fiigicha eegala. Namichis konkolaataa isaa dhaabee duukaa bu'a. Chrisis buufata baaburaa seenuun baabura namoota harcaasaa ture tokko seena. Haa ta'u malee yeroo balballi cufamu meeshaan isaa alaxafa. Yeroo kanas Chris hedduu ofitti aara. Kanatti aansuun Chris haadha manaa isaatti bilbiluun yeroon dhaqee ilma isaa oolmaa daa'immanii irraa fiduu waan dadhabeef dhiifama gaafata. Dabalataanis dhufaan jira jechuun itti dhaama. Haa ta'u malee isheen kana booda isa waliin jiraachuu akka hin barbaanne fi mucaa ishee fudhattee deemaa akka jirtu ibsiteef. Chrisis akkuma kana dhaga'een gara manaatti fiigicha isaa eegala. Haa ta'u malee yoo mana ga'u haadha warraa isaas ilma isaas argachuu hin dandeenye. Battaluma sanattis bilbilli tokko bilbilamaaf. Chrisis dafee kaasee eenyu akka ta'e gaafata. Kan bilbiles Jay ture. Innis lakkoofsa bilbilaa itti himuun guyyaatti aanu gara dhaabbata isaanii akka dhufuu qabu itti hima. Chrisis waan ittiin barreessu waan hin qabneef lakkoofsicha sammuutti qabatee gara suuqii tokko deemuun waraqaa irratti barreeffata. Guyyaatti aanus gara hojii isaa yoo deemu haadha manaa isaa wal argan. Chrisis lammaffaa ilma koonarraa fuutee hin deemin ati bakka barbaade deemuu dandeessa inni garuu na waliin jiraata jechuun akeekkachiisee biraa deema. Guyyaa sanas Chris hojii isaa erga xumuree booda akka isa waliin jiraatuuf ilma isaa fudhatee waliin galan. Irbaata nyaachaa osoo jiranuu abbaan manaa dhufee kaffaltii kiraa manaa gaafata.
Kiriisis yeroo muraasaaf akka eeggatu kadhachuun dabalataanis mana sana halluu dibee akka miidhagsu aadaa seenaaf. Abbaan manaas torbee tokko qofa dabalee fi biraa deema. Innis ganamaan ka'ee mana sana halluu dibaa osoo jiruu balballi isaa rukutama. Yoo balballi banamus poolisoota lamatu ture. Isaanis adabbiiwwan isarra ture yeroo waan hin kaffalaniif gara seeraa geessan. Kiriisis waan of harkaa qabu kaffalee yeroo suma waan gadhiisanitti fakkaatee ture. Haa ta'u malee haga boru ganama sa'aatii 3 walakkaatti akka turuu qabu yoo beeksisan Kiriis hedduu aaruun ilma isaa kophaatti dhiisuu akka hin dandeenye akkasumas boru sa'aatii sanatti afgaaffii hojii yookaan intarviyuu akka qabu itti hima. Isaan garuu seera kabachiisuu waan qabaniif nama birootti akka bilbilatutti himan. Yeroo kana ture Kiriis filannoo biraa waan hin qabneef haadha manaa isa dhiistee deemtee bilbiluun guyyaa tokkoof Kiristoofer akka ishee bira bulu gaafate. Isheenis tole jechuun Kiriisis halkan sana mana hidhaa bule. Guyyaatti aanus akkuma barame gara dhaabbata sanaa afgaaffii yookaan intarviyuu gochuuf fiige. Yeroon uffata isaatti jijjiirus waan hin turreef uffatuma kaleessa uffate sanaan achitti argame. Akkuma ol seeneenis hooggantoota hunda nagaa gaafate Kiriis gaardan ta'uu isaa beeksise. Itti aansuun Kiriis adabbiiwwan isarra turan yeroon kaffaluu dhabuusaaf kaleessa hidhamee akka turee fi amma kallattiidhaan mana hidhaa irraa akka dhufe ibsaaf. Jalqaba irratti akkaataa uffannaa isaa ilaalanii tuffatan. Kiriis garuu ofitti amanamummaadhaan eenyummaa isaa waan ibseef hedduutti gammadan. Dhumarrattis hoogganaan Jeetu Isin jedhamu baga gammadde haala gaariin xumurte jechuun gammachuu isaa ibsaaf. Kiriisis galateeffatee adda ba'an. Sana booda Kiriis gara manaatti deebi'uun mana sana halluu dibuu itti fufe. Gara galgalaa Liindaan Kiristoofer fuudhee dhufte. Mucaanis rafee waan tureef gara kutaa ciisichaa geessitee rafiste. Itti aansuun Liindaan gara magaalaa Niiwuork jedhamu deemtee mana nyaataa keessatti keessummeessituu taatee hojjechuuf akka ta'e Kiriisitti himte. Inni garuu Kiristoofer ana waliin turuu qaba jedhaan. Isheenis anarra situu eegumsa taasisaaf jechuun osuma gaddituu dhiistee deemti. Guyyaatti aanus Kiriis mana kaffaltiin kiraa gadaanaa ta'e argatee konkolaataa hiriyaa isaatiin garas deeman. Itti aansuun Kiriis hojii waan hin qabneef mucaa isaa waliin kubbaa taphata. Yeroo kanas ilma isaa akkas jechuun gorsa. Eenyumtuu anallee yoo ta'e waa tokko hojjechuu hin dandeessu jedhee akkasii amansiisuun heeyyamaniif. Abjuu qabda taanaan abjuu kee tiksi. Namoonni ofii isaaniif hojjechuu dadhaban atis akka hin dandeenye si amansiisuu barbaadu jedhee. Sana booda meeshaa yaala fayyaa sana gurguruuf gara mana yaalaa deeman. Akka carraas ta'ee irraa bitan. Kanaanis yoo xiqqaates maallaqa xiqqoo argachuu danda'an. Guyyaatti aanus Kiriis gara dhaabbata leenjii waamamee qajeela. Achittis leenjisaan isaanii hojicha akkamitti hojjechuu akka qabanii fi qajeelfamoota dhaabbatichaa tokko tokko irratti leenjii kenneef. Yeroo boqonnaa laaqanaas Kiriis hoogganaa dhaabbatichaa tokko karaa irratti argee nagaa gaafate. Haa ta'u malee Kiriis meeshaa isaa kanaan dura konkolaachisaa taaksii jalaa miliquuf yoo fiigu buufata baaburaa keessatti harkaa bu'ee jaarsi tokko qabatee yoo daandii waan argeef jaarsicha sana duukaa fiiguu eegala. Kiriis garuu konkolaataan waan rukutameef ni kufa. Qaamni isaas miidhamuu baatu kopheen miila tokko garuu jalaa bada. Innis barbaadee waan dhabeef kophee miila tokkoon gara leenjiitti deebi'e. Taateen itti aanu Kiriis namoota kaan irraa addatti leenjisaa isaaf iddoo garaagaraatti yoo ergamu nu agarsiisa. Leenjii kana irratti Kiriis hojiiwwan isatti laataman yeroon xumuree ilma isaa Kiristoofer bira deemu waan qabuuf hojii sa'aatii 9 namatti fudhatu inni sa'aatii 6 qofa keessatti xumuruu qaba. Kanaaf yeroo itti boqotu illee hin argatu. Dhaabbata kana keessatti qajaramuuf haaldureen tokkoffaan namoota hedduutti bilbiluun aksiyoona akka bitan amansiisuu fi waliigaltee waliin mallatteessudha. Kiriisis irra deddeebi'ee namoota hedduu biratti bilbilus yaadni isaa fudhatamaa akka hin qabneefsuuf. Haa ta'u malee Kiriis nama salphaatti abdii kutu miti. Yaalii hedduu boodas obbo Riibaan nama jedhamu daqiiqaa 20 keessatti ol qunnamee waa'ee aksiyoona gurguranii waliin mari'achuuf beellama waliif qaban. Haa ta'u malee leenjisaan isaanii gara iddoo biraatti erga. Sababa kanaaf carraa kanas dhabeera. Kiriis dhaabbata kana keessatti erga leenjii eegalee ji'oonni 4 darbaniiru. Meeshaa yaala fayyaa sanas guutummaatti gurguree fixeera. Guyyaa tokkos xalayaan isa dhaqqabe. Kiriisis kutaan jireenya isaa inni kun gibira kaffaluu akka jedhamu dubbata. Kana jechuunis Kiriis gibira mootummaa isarra ture yeroo waan hin kaffalaniif mootummaan maallaqa inni gayyoonaa hojjete jalaa fudhata. Innis haala keessa jiru ibsee fi maallaqa muraasa akka deebisaniif gaafatee ture. Haa ta'u malee maallaqni isaa dhadhaa ibidda bu'ee ta'e. Kanaanis Kiriis waan godhame hiriyaa isaa bira deemuun maallaqa duraan liqeessee ture akka deebisuun gaafata. Haa ta'u malee hiriyaan isaa kunis rakkoo isaa hubachuu hin dandeenye. Inumaa yeroo darbe mana yoo jijjiirtu waan si gargaareef isaaf naa kaffaltee jechuun balbalatti cufate. Itti aansuun Kiriis jaarsa yeroo darbe meeshaa inni gurguru sana qabatee ture argee meeshaa isaa sirraa fudhate. Sana booda meeshaa sana gurguruuf gara mana yaalaa deema. Haa ta'u malee meeshichi kan hojjetu miti. Kanaaf yeroo biraa sirreessee akka fidu itti mee biraa deema. Gara hoteela kireeffatanis yoo dhufan wanti addaa tokko isaan mudate. Kunis maallaqa kaffalamuu qaba yeroodhaan waan hin kaffalaniif uffanni isaanii alatti baafamee furtuun kutaa sanaas jijjiiramee isaanii. Halkan sanas Kiriis waan godhu wallaalee mucaasaa qabatee gara buufata baaburaa deema. Filannoo biraas waan hin qabneef mana fincaanii keessa seenanii buluuf murteessan. Halkan qixxees mucaan yoo rafu Kiriis garuu carraa isaatti gaddee taa'ee bo'a. Guyyaatti aanus Kiriis fi ilmi isaa gara mana harka qalleeyyoonni keessatti sooramanii tokko deeman. Namoonni rakkatan hedduun achitti waan argamaniif kutaan ciisichaa guuteera jedhamee ture. Akka carraa ta'e garuu Kiriis fi ilmi isaa kutaa tokko argatan. Kiriisis ilma isaa qaama dhiqee iddoo ciisichaa geessee raffise. Sana booda Kiriis meeshaa gurguru sana sirreessuuf yaala. Haa ta'u malee ifni gahaa waan hin turreef meeshicha salphaatti sirreessuu hin dandeenye. Kanatti aansuun Kiriis guyyaa baruu qorumsa waan qabuuf iddoo inni xiqqoon jiru dhaabbachuun qo'ata. Qorumsa sana irrattis Kiriis namoota hunda dursee xumuree ba'a. Guyyaa sanas Kiriis maallaqa argachuuf dhiiga isaa gurgura. Maallaqa sanaanis ampuulii ibsaa bitee meeshaa sana sirreessee doolaara 250tti gurguruun guyyaa tokkoofis ta'u hoteela keessa siree gaarii irra bula. Guyyaatti aanus Kiriis akkuma barame dhaabbaticha keessatti hojiirratti argama. Yeroo suma leenjisaan isaanii obbo Firaankish nam jedhamu dhufee hooggantoonni dhaabbatichaa akka isa barbaadan Kiriis beeksisa. Innis hojii isaa dhaabee gara iddoo waamameetti qajeela. Akkuma ol seeneenis har'a uffata gaarii uffatte jechuun itti qoosu. Innis harri guyyaa leenjiin itti xumuramu waan ta'eef akkasitti uffadha jedha. Isaanis ati kana booda dhaabbata kana keessatti qacaramteetta jedhuun. Kiriisis gammachuu keessa darbee imimmaan ija keessa yaa'a. Sana booda dubbii tokko malee hooggantoota galateeffatee kutaa sanaa ba'a. Itti aansuun Kiriis gamoo kana keessaa ba'uun namoota hedduu gidduu bu'ee deema. Kutaan jireenya isaa inni kunis gammachuu akka jedhamu dubbata. Sana booda gara oolmaa daa'immanii deemuun gammachuu mucaasaa hammata. Xumura irrattis Kiriis bu'aa bahii jireenyaa hunda booda dhaabbata investimentii dhuunfaa isaa hundeessuu akka danda'u hubachiisuun fiilmichi xumurama.